Dabalisummaa Oromoo jaalamii beenyaan barraa'e gaafa bitoota sagal bara 2025 magaalaa Finfinnee hoteela Malkaa Intarnaashinaalitti bifa akkaan ho'aa ta'een bakka ilmaan Oromoo hedduun argamanitti eebbifamee ooleera. Daayaa keessatti ogummii fi dandeettiin asoosichaa kan itti calaqqisedha. Beekumsa adda addaan kan guutame afaan jechoota duudhaa ganamaa fi haaraatti kalaqaman wal keessatti hammachuun guboo jechoota jaalalaa naamusaa fi safuu hawaasummaa irratti midhaaksameen ibsituu aadaa qabsoo akeeka sabaaf of kennuun murannoon irbuu eeganii aarsaa ta'uuniif kan kana fakkaatan mara bakka tokkotti cuunfee isin dhandhamsiisa. Yaada gulaalaa kitaabichaa keessaa kan fudhatame daayaan akeektuu seenaa xiiqiin gumaa dhalootaa keessatti lallabame galaana yaada hedduu luqqifatee qalbii dhalootaa bohaarsu asoosamaa qara qabu jaalammiin qaru qabeeyyiif gumaachedha. Walaloon ergaa armaan olii ibsu kitaabicha keessaa fudhatame. Harqoota roorroo saggotti baannee xaafoo hammeenyaa barbaree unannee cancala harkaa gaadii lukarraa lugaama afaanii hudhaa mormarraa gindillaa guddaa ba'aa ulfaataa dabsama haqaa hidhaa dhalootaa gadaddoo guddaa dagaagaa roorrisa bicuu dhiittaa lagaa eelaaf dhukkuba isaa miiluu fi cabasaa dandeenyee baannee jiraanne amma garuu gonkumaa dandeenyeen baanneen jiraan waanjoo gabrummaa ofirraa kaasuuf sarbamaaf dhiitama ofirraa hambisuuf kaaneera ni deemne ni hubobbaan gaaf tokko nool keessa fullaan. Eebba daayaa irratti hoogganoota adda bilisummaa Oromoo, qondaalota adda bilisummaa Oromoo, miseensota adda bilisummaa Oromoo, hayyoota Oromoo, jaarsolee biyyaa, abboota amantii fi ilmaan Oromoo hedduun yaamicha jaalamii owwaachuun dhufan hedduun irraa qooda fudhataniiru. Kitaabni kun akkuma aadaa Oromootti jaarsoliin eebbaa marga jiidhaa qabachuun yeroo saaqan nu obbeekaa as keessatti waatuu jira enu waame rabbi isaa guddisu illee warbi dhaabachiisa isin haa jiraachisu nu haa jiraachisu hayyaa ta'an agaagala hayyee gadaan roobaaf gabbin gabbisi waaqa tifuuf tilakkisi annan cufaa seera haa ta'u gaa eebba kanannaa baay'een eebbisee hin beeku qooduma guutuu ammuma ta'e wayin jedha hayyee ofitti qabadhannetti afaanitti nagaan oolchee nagaan nu haa bulchu hamaarran adda adda nu haa oolchu toolaa keessa nu haa oolchu namni kun nama eebbifame nama waan isa eebbise akkanumatti rabbi amma dhumaatti nama eebbaasaa godhu kitaabni jechuun ilma ofiiti kitaaba kana ilma isaa hangafa godhatee kan hundumaa bira ga'ee namni hundumtuu dubbisu haa godhu biyya keessas ta'ee biyya alaatti iddoo hundumatti raabsamee wanti immoo inni baasee ittiin attamsiise kana ittiin bantansiise kana nama isa galiinsaa isa qubsuusaaf haa ta'u namni asitti argame hundumtuu nagaan mana isaatti haa galu nu hambisu bakka nan hambise immoo rabbitti haa guuti waaqa dhiifama harki eebbaan rukutamu dhungataniiti giraawundi ofitti yoo rukutan hin harcaati eebbi. Hayyee nan eebbisaa na of galchaa hayyee waaqa uumamaa waaqa 90 garbaar salban booranaa waaqa 7 baarentuu nagaan bullee nagaan nu oolchi irraa gora nu oolchi dogoggora nu oolchi waaqii lafti waliigalii nu waraarami waliigaltee nuu kenni waaqni roobaa kennu malkaan bishaanaa kennu lafti margaa kennu saani dheedee dhuge aannan kennu aannan sanaan ijoollee nuuf haa guddisu waaqayyo ijoollee qaroo fi fayya buleeyyii nuuf haa kennu kan nuu kenne nuuf haa guddisu hambiyyaa bee biyyatti haa galu hani dhame haa hiikamu deessuu naa of galtu mucaa ammattee haa guddifattu
Waaqayyo biyya keenya irratti nu haa itichu. Kan keenya irratti nu jibbu nurraa haa qabu. Walii galtee nuuf haa kennu. Waaqayyo gadaa walaabuu jiloo haa deebisu. Bara gadaa walaabuu jiroo Oromoon akka kanniisaa wal faana hiriire wal faana nu haa hiriirsu. Kanniif dhiyoo nagaa argate hin dammeessa. Yoo tuqame walirratti idda Waaqayyo Oromoodha. Gamtaa kanniisaa haa kennu. Wal faana nu haa jiraachisu. Waaqayyo lammiidha umurii dheeraa haa kennu. Fayyaa haa kennu. Sammuu isaallee kana caalaa haa qaru. Jireenya isaa keessatti nagaa argatee maatii argatee akka inni caalaatti Oromoodhaaf hojjetu Rabbi isaa gargaaru. Nama kaayyooti Waaqayyo gaachana isaa kaallee isaarra qabee balaa isaa haa baraaru. Umurii dheeraa haa kennuuf, fayyaa haa kennuuf, qabeenya haa kennuuf. Egaa ni kanan beekaa kanaaf Waaqa beekaa kanaaf immoo Waaqni itti haa guutu. Guuti Waaqa marga isaa kennina. Marga eebbaa abbuma eebbaa. Guyyaa eebba daayaa ilaalchisee haasaan baneensaa barreessaa kitaabichaa Jaallammii Beenyaan taasifamuun qabiyyee kitaabaa himamee kitaaba daayaa bifa kitaabaa taasisuu irraa hanga eebbaaf dhiyaachuutti kanneen bifa garagaraan qoodarraa fudhatan Jaallammiin baga nagaan dhuftan jechuun gammachuu isaan yeroo eegalu. Baga nagaan dhuftan. Akkasitti sin argu baay'ee gammadeera. Kabajamaa. Kabajamaa obbo Dirribii Damusee pirezidaantii Waldaa Maccaaf Tuulamaa. Kabajamaa Jaal Abdii Raggaasaa seensa koree hojii raawwachiiftuu Adda Bilisummaa Oromoo. Kabajamaa obbo Dastaa Dinqaa walitti qabaa paartiilee siyaasaa Oromoo Itoophiyaa. Kabajamaa obbo Roobinaan Shuumii walitti qabaa Waldaa Barreessitoota Oromoo. Maanguddoota, hayyoota, dargaggoota, hawwan sagantaa kiyya kabajanii waamicha kiyya dhaggeeffatanii baga kanatti argamtan baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Guyyaa kana akka kanatti kitaaba kiyya nan eebbisiisa jedhee yaade hin beeku. Har'a gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Gammachuun natti dhagahame kun isin anaan kabajanii bakka kanatti akka kanatti argamu keessan irraati madda baay'ee galatoomaan isiniin jedha. Guyyaan irraa akka carraa ta'ee guyyaatti booranni aangoo walitti dabarsudha. Guyyaa dimokiraasiitti jechuu dandeenya jechuudha. Nuti asitti akka itti walitti qabamu keenya baay'een gammadaa. Uummata keenya Booranaa aadaa gadaa tiksanii sirna gadaa tiksanii asiin nu gahan baga ittiin isaan gahee jechuun barbaada. Baga ittiin nu gahe. Kaleessa guyyaa dubartoota addunyaa ture. Dubartoonni seenaa uummata Oromoo keessatti haa ta'u seenaa uummata addunyaa keessatti gahee guddaa qabu. Hundumti keenya dubartiirra alanne. Dubartiin deessuu qofatu hin taane beektuu hoggantuu kan addunyaa kana jijjiiruu dandeessu akka taate guyyaa kabajamaa kanarratti sagantaan kiyya wal qibuu isaatiin baay'ee natti toleera. Baay'ee guyyaa kana geenye jechuun barbaada. Iddoo kana dhaabbadhee fuuldura keessan dhaabbadhee kitaaba kiyya eebbisachuu danda'u kootti Waaqan galateeffadha. Sababni isaa jireenya baay'ee qormaata ta'e keessan dabarsee ijoollummaa kiyyarraa kaasee sochii dargaggootaa keessatti hirmaadde yeroon sochii dargaggootaa keessatti hirmaadde keessatti dargaggoota baay'ee wajjin kaane. Haa ta'u malee dargaggoonni nuti waliin kaane baay'een isaanii asin jiran. Asin jiran utuu hin taane baay'een isaanii lubbuun hin jiran. Injiinar Tasfaa'uun Camadaa, Nimoonaa Xilahuun, Gaaddisaa Arpaasaa, Kumarraa Dhiinsaa, Kamaal Xahaa, Jaagama Badhaanee dargaggoota maqaa isaanii waamee fixuu hin dandeenye hedduu waliin turre. Dargaggoota kana baay'een isaanii na hooggananii baay'ee isaanii immoo nan hooggani. Isaan har'a iddoo kana hin jiranii bakka isaanii bu'ee ani lubbuun hafee
maqaa isaanii kaasuu danda'u kiyyatti baay'een gammada. Dargaggoota jajjaboon akkasii nuun bakka guddaa nu ga'uudhaaf lubbuu isaanii baasan utuu aarsaa hin baafne ta'e nuti asitti walitti qabuu hin dandeenyu waan ta'eef. Yeroo dargaggoota irratti baay'een keenya sochii Oromoo keessatti mul'achuudhaaf yookiin maqaa horachuudhaaf gurra argachuudhaaf akka har'aa kana hawwine hin beeknu. Dhokachaa turre. Dhokannee qabsoo geggeessinaa. Hojii hojjennaa. Hojii hojjennee kaan immoo miila balleeffanna. Sababni isaas lubbuun turuuf waan ta'eef. Kanaaf ba'aa kana hunda keessa dabarree har'a ga'uu danda'u kootti baay'een Waaqa galateeffadha. Lammaffaa irratti haadha koo baay'een galateeffachuu barbaada. Akka tarraa ta'ee yeroon ijoollee ture abbaan koo waraana dargii waan tureef haadha kiyyatu na guddise. Haati koo barnoota hin qabdu. Mana barumsaa galtee hin baranne. Haa ta'u malee an akkan mana barumsaa hin hafne dhiibbaa guddaan irratti bulchitee umurii kiyya waggaa 6tti akka mana barumsaa galu na goote. Ani baadiyyaatti na ladde. Baadiyyaa keessatti umurii sanatti mana barumsaa galuu hin danda'amu. Garuu abbaan kiyya Eertiraa tureetu ani waan barumsa barachuu dadhabeef sadarkaa naan malu argachaa hin jiru. Ilmi kiyya haa baratu. Kanaaf mana barumsaa galchaa jedhe xalaa waan barreesseef uleedhaan na reebanii mana barumsaa na geessani. Haadha kiyya na geesse. Isheerraa alachuu qofa osoo hin taane na barsiisuu ishee qofa osoo hin taane eenyummaan har'a qabu kana. Jabinaaf laafina har'a qabu kana hunda isheerraan qooddadde waan ta'eef ammallee umurii naaf dheerattu jechuun barbaada. Ittaansee kitaaba kana yeroo barreessutti namoota baay'eetu na wajjin ta'e. Namoota baay'ee na wajjin ta'an keessaa tokko Battee Urgeessaati. Batteen hiriyaa kiyya waggaa 20 ture. Waliin yuunivarsiitii seenne. Inni umuriidhaan amma ta'e na dursa. Akka daa'imaatti na ilaala ture yeroo sanatti. Harka na qabee yuunivarsiitii keessatti waliin barannee waliin guddannee sochii Oromoo keessatti bu'aa bahiisaa waliin dabarsinee waan baay'ee waliin dabarsuu dandeenya. Kitaaba kana yeroo mana taa'ee barreessutti kitaabni kun barraa'ee akka uummata bira ga'uuf gumaacha guddaa godhe. Har'a Battee lubbuun nu bira hin jiru. Battee dhabuutti ana qofatti hir'ate ta'uu hin taane uummata Oromoo hundatti hir'ata jedheen amana. Isa dhabuun baay'ee nama gaddisiisa. Umurii kanatti isa dhabuun ammoo baay'ee nama dhukkubsa. Wantoonni keessa jirru namoota akka Battee akka dhabnu nu dirqisiisaniiru. Anaaf madaa guddaadha. Haa ta'uuti wanta inni itti dadhabe kitaabota ani barreesse kun har'a iddoo kanatti eebbaaf qaqqabuu isaatti immoo Battee guddaan galateeffadha. Batteen maqaa argachuuf hin jiraanne. Qabeenyi namaa harka hin jiru. Hin sobne. Oromoo hin amanne. Oromoo hin ganne. Oromoodhaaf dhugaa Oromoo hanga danda'uuf hanga arrabni isaa dubbatu dubbatee darbee nama akkasii ta'uu isaatti namni akkasii nu keessa argamuttis baay'een itti boona. Iddoon isaa nutti hir'atullee waan inni itti hojjetaa ture nun immoo seenaa isaa akkatti dubbachuu danda'u kiyyatti nan gammada. Wareegama inni wareegama Oromooti, wareegama hunda keenyaati, kabaja guddaan qabaaf. Namoonni baay'een kitaaba kana yeroo barreessutti qooda adda addaa kennaa turani. Jaalallee Mitikkuu afaan Oromoo barreessu dubbachuu hin dandeessu. Magaalaa kalatti alatti guddatte. Haa ta'u malee kitaaba kana lamaan yeroon harkaan barreessutti
kitaaba kana daftara kana harkaa fuutee kitaabni kun kitaaba ta'ee akka ba'uuf qooda guddaa kennite guddaan ishee galateeffadha. Lammii Gammachuu yeroo san Tulluu kitaabni kun kitaaba akka ta'e akka ba'uuf qooda guddaa kennanii baay'een isaan galatoomfadha. Ulfaadhaa jechuun hin barbaada. Taansuudhaan ani kitaaba kana barreesse malee maallaqa itti hin baafne. Namoonni kitaaba kana maallaqa itti baasan isaanii itti baasanii humna isaanii itti fixanii kitaabni kun kitaaba ta'e akka ba'u qooda naaf kennan hunduma isaanii galateeffachuun barbaada. Erga kitaabni kun maxxanee kitaaba kana gurguruun qormaata guddaa ture. Ani mana taa'ee waan barreesseef kitaabni gabaa irratti bahee namni kitaaba sodaataa gurguraa ture. Haa ta'u malee Daraartuu Alamuu, Roomaan Adaamaarraa, Galaanee Badiluu, Marsaa Margaa, Galaanaa Kiisii, Wabii Kabbadaa, Firaa'ol Beenyaa, Garee Haaromsa Ijoolleen Finnee hundi isaanii kitaaba kana ofitti fuudhanii gurguraa turanii. Eebbisee Qadiidaa, biyya alaarraa Naaroobii Baayisaa Garbii, Dr. Amaanu'eel, Solomoon Hungaashee, Galataa Bazzaa, Ayyaantuu Adacaa, Guddinaa Fufaa, Mirkanaa Abdataa, Mahammad Awustiraaliyaa irraa namoonni kitaaba kana gurguraa turtan hundi keessan guyyaa irraa galata guddaa na biraa qabdu. Ergan baanee kitaabni kun akka eebbifamuuf namoonni dhiibbaa guddaa irratti bulchaa turanii. Kitaaba kana eebbisuufnis yaada isaaniirraa ka'ee dhufe. Kanaaf namoonni asirratti na gargaartan Eebbisee Qadiidaa, Dambobaa Dhugaasaa, Mulgeetaa Tirfeessaa, Dr. Guutuu Teessoo, Jireenyaa Dassaaleeny fi Gulummaa Riyaasaa, Boonsaa Bafiqaaduu, Abrahaam Ejjetaa, Daawut Abdataa, Gadaa Gabbisaa, Garee Haaromsa Finfinnee, Yaalkennesaa Ayyaanaa, Yeroo Sanayyuu, Daani'eel, Mulaalam, Guutamaa, Boomilkeessaa, Marsaa Margaa, Mokonnon, Yaalgammachuu Ayyaanaa, Dirribaa Haftee, Alamaa'ii Duroo, Jaarannat Imaanaa, Obbo Aabbuu, Obbo Leensoo Reebuu, Firoo Abbabee, Tolasaa Badhaadhaa, Abbaa Booraa, Darrasee Tokkummaa, Balaayii Bal'isaa, Obbo Bayyanaa Bal'isaa hundi keessan guddaanaaf galatooma. Otuma kanaan jennu seenaa nama tokkoon isinitti barbaada. Obbo Abrahaam Ejjetaa jedhamu. As jira Abrahaami. Baran jalqaba hidhame ani bakkeettan hidhame. Abrahaam wajjin wal faana galla turre. Abrahaam takka ol ka'i. Abrahaam nama akkasii ture. Iddoo koo sa'aatii 16 lafa ciibsan. Sa'aatii 16 guutuu siree isaarraa buusanii isa salphisanii yeroo mana sakatta'uudhaaf deemanii Abrahaamin lafa ciibsuun arge. Namoonni baay'een jireenya kiyya keessatti aarsaa guddaa naa baasaniiru. Abrahaam dabalatee namoota gatii naa kaffalan hunda isaanii akkaataa adda addaatiin galateeffachuun barbaada. Ulfaadhaa jechuun hin barbaada. Yeroo ammaa kanatti kitaabni kiyyaa bakka adda addaatti geeffamee akka gurguramu qofatu hin taane kitaaba kana akkan eebbisuu danda'uuf akkuma kanas immoo faandareezingiidhaaf akkana gargaaruuf hawaasa Oromoo Yuurooppii fi UK, Garee Oromoo Sisterhood Institute, hawaasa Oromoo Kaaba Ameerikaa, hawaasa Oromoo Awustiraaliyaa, hiriyoota koo Lamuu Yaadataa jalatti gurmaan, hiriyoota koo Daawit Bantii jalatti gurmaan, Garee maqaa Daayaatiin USatti gurmaa'e fi namoota dhuunfaan gumaacha adda addaa naa godhan hundumaa galata guddaan qabaaf. Addatti ammoo obbo Araggaa Qixxaataa galateeffachuun barbaada. Sababni isaas obbo Araggaan biyya kana yeroo jiranitti dahoo qabsaataa turanii amma biyya Ameerikaa jiru umurii dollumaateenii akkuma kanallee dhibee fayyaa qabu utuu dhukkubsatanii deeggarsa maallaqaa naa gochuu qofatu hin taane maatii isaaniillee qindeessanii akka na gargaaraniif waan na bira dhaabbataniif fakkeenya nama guddaa waan ta'aniif guddaan isaan galateeffadha.
Asumaan dhaamsa gabaabduu dabarfachuun barbaada daayaa ilaalchisee. Daayaan anaaf asoosama qofa miti. Anaaf shaakala ittiin qormaata mo'achuu danda'anidha. Yeroon itti akkamittiin qormaata mo'achuu danda'amu jedhee shaakalaa turedha. Namni tokko haala kam keessatti iyyuu qormaata darbuu akka danda'u, qormaata darbuu qofas immoo otoo hin taane, qormaata keessa ol lukkoo qofas immoo otoo hin taane, qormaata isa mudatan carraatti jijjiiruun mo'icha hin eegamne galmeessuu akka itti danda'u kanan itti hubadhedha jechuudha. Mana keessatti hundee gaaffii Oromootii fi daayaa kan jedhu wal duraa duubaan hin barreesse. Yeroon itti barreessetti haala mijataa keessa miti. Iskiriptoo namarraa harkifannee, waraqaa namarraa harkifannee, daftara namarraa harkifannee barreessine. Inni kun qormaata ture nuuf haalli itti turre. Haa ta'u malee achi kee teenyee hojii ija qabu hojjechuun akka danda'amu, qormaata gara carraatti jijjiiruun akka danda'amu kanan itti hubadhe waan ta'eef daayaan anaaf mallattoo shaakalaatti jedhatan fudhadhaa jechuudha. Amma yeroo yaadu tarii utuun hin hidhamne ta'ee daayaa barreessuu hin danda'u jedhee namana. Utuun barreessees hanga kana hin mi'aawu, hanga kana gatii hin godhatu jedhee yaada. Sababni isaa miira an ittiin barreessatu daayaan akka mi'aawu dhandhama addaa akka godhatu godhe. Kun immoo haalan keessa ture irraa madde jedhee waan yaaduuf achi kee taa'ee daayaa barreessuu kootti guddaan gammadaa jechuudha. Oromoon maal jedhaa? Sibiilli hanguma tumamu jabaataa jedha. Kanaaf nus baay'ee tumamne, baay'ee sukkuumamne, garuu hin cabne, hin dabne, hin buruqne, inumaayyuu jabaannee waa hojjechuu dandeenye fakkeenya taane irra jedhee namana. Daayaan mul'ata hunduma keenyaati jedhee namana. Karaa itti qormaata mo'annu jedhee yaada. Harka kennachuu otoo hin taane qormaata harka kennachuu kufuu otoo hin taane diduun akka danda'amu kan irraa baradhe waan ta'eef bu'aa dadhabbii koo qofa otoo hin taane bu'aa ilaalcha kiyyaatis jedhee waan yaaduuf kitaabni kiyya akka kanatti na jaallatamu isaa baay'een gammada. Inni lammaffaa namni tokko qormaata keessa taa'ee waa hojjechuu yoo danda'e sabni tokkos qormaata keessa taa'ee waa hojjechuu hin danda'a ilaalcha jedhu anaan hubachiiseera. Sabni Oromoo qormaata adda addaa keessa dabarse. Lakkoofsi keenya baay'ee guddaadha. Qabeenya bal'aa qabna. Lafa baay'ee dheertuu taate qabna. Haa ta'uutii garuu qabeenya qabnu kana, biyya qabnu kana hin dhuunfanne. Akkuma sabaatti wanti nu hanqate jira. Tumamuun keenya, sukkumamuun keenya kuni gara jabinaatti jijjiiramee waan barbaannu bira ga'uu akka dandeenyuuf daayaan fakkeenya saba Oromootiifis fakkeenya ta'a jedhee yaada. Uummanni keenya qabsaa'eera waggaa 50. Sabboonummaa qabna. Haa ta'u malee sabboonummaan keenya mootummaa hin ijaarre. Yoo sabboonummaan keenya mootummaa hin ijaarre ammoo akka barbaannetti wanna barbaanne argachuu hin dandeenyu. Seenaa keenya keessatti haga ammaatti xiqqaaf guddaan keenya akkuma sabaatti jechuu dandeenya biyya daangaansaa kan keeti jenne fudhanne. Heera inni kun kan keeti jenneen bulle. Mootii inni kun kan keeti jedhamee filameef jala hiriirre. Inni kun jijjiiramuu danda'uutii qaba jedhee namana. Akkuma beeknu addunyaan kun kan warra humna qabuuti, kan warra tokkoomeeti. Yoo tokkummaa hin qabaanne, yoo humna hin qabaanne abbaa margeetu nama ejjeta. Fakkeenya yeroo baay'ee saba Juushiif saba uummata Musliimaa wal dorgomsiisu. Musliimonni baay'ee lakkoofsaanii garuu tokkummaa hin qaban. Juushonni lakkoofsaanii xiqqoodha. Lafa hanga adda sangaa keessurra jiraatu.
garuu saba tokkodha, jabduudha. Kanaaf addunyaa kana qoonya ishee keessatti galfattee jiraachuu dandeesse. Nutis ilaalcha kana qabaannee tokko ta'uu yoo hin dandeenye lakkoofsi keenya, qabeenyi keenya homaa nu fayyaduu hin danda'u. Tokko ta'uu qabna. Keessatti wal qocoluu, keessatti wal horfuu, keessatti wal madeessuu, keessatti wal gooluu otoo hin taane tokko taanee wanta barbaanne argachuudhaaf daayaa fakkeenya godhannee haa ijaajjuun jedhaa. Waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Waamicha kormaa dhageessanii waan dhuftaniif baay'een isiniin boona, baay'een isin jaalladha. Guddaan haa galatoomaa. Keessummaa kabajaa eebba daayaa ta'uun sagantaa irratti kan affeeraman miseensi shanii gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Abdii Raggaasaa sirna eebba kitaaba kanaa irratti yaadannoo sammuu gootota wareegamtoota Oromoo falmaa irratti kufaniif taasisanii ergaa dabarfataniin kitaabota jaalalleen katabe afaan qawwee jalatti du'aaf jireenya gidduu hundee gaaffii Oromoo fi daayaa eeranii akka daayaan dhageettii fi beekamtii argatee hundeen gaaffii Oromoo caalatti bifa haaraan gabbifamee abbaa dhimmaa uummata Oromoo dhaqqabuu qaba jedhanii dabalataanis kitaabota jaalallee dabalatee kitaabonni ilmaan Oromoon barraahan qajeellutti abbaa dhimmaa Oromoo bira gahuu qaba jechuun akkanatti dhaammatu. Baga nagaan hundi keenya sitti argamneen jedha. Dursa waa biraatti otoo hin darbiin namootuma dhimma uummataa kana wareegamanii lubbuu dhabaniif yaadannoo daqiiquma tokkoof ol kaa'aa haa yaadannu. Fayyaa ta'a. Tole akkuma duraan lammiin kaasee nama kana arginee baga nagaan baanee baga wal agarree deebinee immoo kitaaba isaas eebbisiisuuf asitti baga lubbuun jiraannee wal arginen siniin jedha. Fayyaa ta'a. Kitaaba lammii inni jabaan tokko bakka jabduutti du'aaf jireenya gidduu kan jedhu sana yeroo haala jajjabaan xiqqoo nu mudate tokko nama hedduun na gaafataa ture mana hidhaa keessatti. Maaloo kitaaba sana nu barbaadi. Kitaabota baay'een kennaaf ka argadhe otoo dhoksinee walitti kenninu kitaaba du'aaf jireenya gidduu jettu sana barbaanna. Xiqqoo qalbii keenya illee sanaan itti fannaa kitaaba sana nu barbaadii jedhama. Otoon sana jedhu innuu dhufe mana hidhaa sanatti. Kitaabitti nu barbaadi maaloo jennee kitaabni sun nama hedduu lubbuu keessatti hambifte jechuu dandeenya. Haalamtuu jabaa miti. Jabduun bakka jabaattis qabatti. Haaluma xiqqoo sana keessatti waan garii furmaata sii taati. Qalbii keetti obsitaa. Inni kun baay'ee nu gargaareera. Kaani kitaaba lama barreesse otoo waliin jirru. Kitaabni jabaan kan inni barreesse hundee gaaffii Oromoo ka jedhu inni dura. Kitaabni sun baay'ee hubannoodhaan barreesse. Dubbistaniittuu nama hundi keessan. Akka hawwii kiyyaatti otoo kitaaba sana irra deebi'ee wayyeessee gabbisee akka barnootaafis akka hubannoofis namaa ta'utti bal'isee maxxansaa isaas wayyeessee isa eebbisiisee baay'ee gammachuun qaban.
kitaabicha gaaffiidhuma hunda keenya gaaffiidhuma saba keenya waan ta'eef namni waan akkanarraa barate hubannoo bakka hin qabnetti yoo irraa hubate yoo ka mormullee jiraate irraa morme kitaabni sun itti qophaa'ee fuula duraa akka eebbisiisu abdii guutuun qabu. Inni lammaffaa kun immoo agartanii namni mannidhaa kun illee muuxannoo qabdi. Muuxannoo wal caaluun hin jira. Inni nu duras hidhamee ba'e gaafa wayyaanee kana ammas inni hidhamee muuxeffateera nu caala hundayyuu. Akkuma hojiin kaan muuxannoo qabu mannidhaa suma waan muuxeffattu wayii qabda jechuudha. Dhugaa dubbachuuf kitaaba barreessuu dhiisaati yaaduma kee walitti qabattee teessee nagaan jiraachuun salphaan ture jechuudha. Haala kanaa keessatti kitaaba kana lamaan barreesse akkuma dubbistan kitaabni sun waa sadiin irraa nu yaadachiisa. Tokko fincila qabsoo Oromoo barattoota diddaa barattoota mana barnootaatti godhanii fi uummataa wal qabatee wareegama bahe kanuma dhiyooyyuu nu yaadachiisa jechuudha. Inni lammaffaa immoo gidiraan otoo jiru manni barnootaa rakkoo mana barnootaa otoo jiru otoo fincilli jiru otoo rakkinni jiru barataan tokko jabaatee waan hundarraanee fiixa bahinsa isaa sadarkaa olaanaatti barnoota sadarkaa olaanaatti darbuu nu argisiisa. Kaan immoo bu'aa bahii jaalalaa bara dargaggummaa kahee hundumti keenya keessa dabarre hundumtu keessa darbu hagam akka nama qorullee keessaa nu badhe jechuudha. Kitaaba kana namni biteen nuu fida mana dhaatti kitaabota hedduu waa'uma dubbisna namni siireesii dubbisu nu keessa baay'ee jiru. Asoosama isaa kana baay'een hawwate jechuu danda'a. Yeroo keenyallee baay'ee nuu bite. Inni kun immoo egaa kana gochuu isaatii fi dandeettiin isaa guddaadha dhugaa. Akkuma duraan sinii kaasee muuxannoon hidhaas dabalatee jireenya isaa ijoollummaa kaasee agamma jirutti jiruu qabsoo uummataa waan dabarseef qormaanni kun isa bilcheessitee sadarkaa ga'ummaadhaan isa geessee jira jechuudha. Kanaaf kitaabota barreeffaman kanatti baay'een gammade garuu kitaabni barreeffame kun uummatichaaf barreeffame warra afaan kana dubbatuuf barreeffame dhugaadhaan uummata kana gaalaata yaaddoon kiyya san afaan Oromootiin kitaabonni biyya kanatti barreeffamaa jiran alaanis ka barreeffamee lakkoofsaan xiqqaadha. Ishumti xiqqaan barreeffamte kunuu uummaticha barreeffameef sana abbaa dhimmaa sana isa gahuu danda'a laadha. Nuyi warra afaan magaalaa keessa jiran kana magaalaa xixiqqoof guddaa keessa jiran kana hin dubbisa. Garuu abbaan dhimmaa isaa nuyi miti uummaticha saba guddaa kana warra afaan isaatiin bara dheeraa dheebotee dubbisuu ittiin barbaadu isa sana bira gahuu geessisuu dandeessuudha. Yoo waan barreeffamu kun karaa adda addaa beektonni Oromoo dhimma kana dhimmoota adda addaa irratti waan barreessan kana uummata keenya abbaa dhimmichaa bira ga'e haga tokko waa tokkollee gammachuudha waa tokko irraan bu'aa irraa argan. Garuu barreeffamee rakkina maallaqaanis haa ta'u rakkina fedhii dhabuunis haa ta'u afaanicha bakkaan ga'uu bakka abbaa dhimmaa sana yoo ga'uu baate yoo hanqate isa kanatti nuuf hafa qaba. Kanaaf warri har'a dhuftanii as jirtan kitaabota kasaas ta'e kabira afaan Oromootiin ka barreeffame abbaa dhimmaa biraan otoo nuuf geessanii otoo geenye jabinni afaan keenyaa tokko guddinni afaan keenyaa qooda kennuu keessaa tokko waan ta'eef
isa kana bakkaan nuugaa waliin jenna. Waa'ee kitaabotaa egaa abbootiin dhimmi barruu ilaallatu ogbarruu baratanii fi dhimmicha ilaaluyyuu irratti yaada kennuu waan danda'aniif innis fuula duraa jabaatee akka nu barreessu hin hawwina ammallee isan duraa dhaammadhe sanas deebisee akka nu maxxansu ni hawwa. Isa kana bittuu keessanii fi dhuftanii asitti waliin argamuun keenyaaf immoo galata guddaa nuu qabdanii fayyaa ta'a horaa bulaa. Galatooma. Asko